gaafii lama daddabarra haasawa kana keessatti yeroo haasawtu amaarri qashima jechuun tanan sirraa gara maal jechuudha amaarri qashima ugaa jedhu amaarri qashima shakkiin godhin namni lakkoofsa 5 irra jiru qashima fakkeenyaaf fudhadhu Oromoon lakkoofsa 9 Omeega malaamaltummaa hin qaban rakkoon isaanii malee Oromoon rakkoon isii maali Oromoon rakkoon isii malaamaltummaa dhabuu isiiti Tigireen lakkoofsa 6 lakkoofsi 9 fi 6 wal faallaa barni beektanii Tigireen lakkoofsa 6 Oromoon lakkoofsa 9 wal sammuu mataa isaanii qabu lakkoofsi 9 koodii pilaaneeta lakkoofsi 9 koodii pilaaneeta Maarsiiti lakkoofsi 6 koodii pilaaneeta Veenus kanaafuu ilmi namaa kun 4 12 yoo jenne ilmi namaa kun akkuma amanni baatii 12 qabutti ilmi namaa kun 12 yoo jenne namni 4 sammuudha nama sammuu qabu namni 4 nama harka qabu gala gidduudha jaaniin afran sammuu qabu san warra hawaasaaf if dura fagaatee yaadu san jechuudha afran harka qabu san warra dalagaadhaan hawaasa isaaniif hin tabaasu jechuudha afran jiddu jideessi afran warra sammuutii fi warra harkaa jidduu jiru akkama Oromoon damiina jettu kan maal nama lameen kana akka dallaalaa ta'anii jidduutti abbaa gartee sammuu takkaa'uu fikiraa qabu kana fi abbaa harka qabu kana wal taasifte jechuudha sammuu fi harka waliif fidan ibsa jechuudha ibsa godhan jechuudha kanaafuu namoota afran sammuu qabu san keessa yoo lama ka fudhannu taate lakkoofsi tokko 9 lakkoofsi tokko 6 afurin jeebee lakkoofsi tokko maal 9 tokko 6 tokko 8 anamma dhuunfaa kiyyetti yoo fudhatte lakkoofsa 8 oromummaa kiyyetti yoo fudhatte lakkoofsa 9 jechuudha atiis amma oromummaa kiyyetti lakkoofsa 9 dhuunfaa kiyyetti akkasuma qabdee jechuudha kanaafuu lakkoofsi 9 lakkoofsi 8 6 tamam tokko hafe maali lama lakkoofsa 2 jechuudha 2 8 6 9 lakkoofsi afran kun warra sammuu qabu jechuudha yoo ati lakkoofsa afran kanarraa yoo tokko agarte nama kana sammuu isaatirraa fayyadachuu qabda jechuudha amaarri lakkoofsa meeqa 5 isaanii jechuudha 5 amaara Oromoodhaan qabsaa'ota Oromootiin 5 jechuun bar kun yakka Oromoo irra dalagu jechuu bar Oromoon 5 miti Oromoon 9 Oromoon amma yeroo jabaatte 9 lolleetti Oromoon Omeegaan lollee jechuudha maal humna maajiitiin lollee jechuudha Oromoon 9 lolti malee 5 hin loltu 5 amaara barreeffadhu laali yoo feete amhaaraa jettee yoo barreessite 5 kudhaafuu dhufata kaafee 5 tanagaa shakkii takka hin godhin 5 isaan duraan waan mara dhoobuu tana beekanii ayee kanaafuu amma gaafiin ta'e amaarri yeroo hunda amaarri qashiime anaami bar kitaabaatutu amaarri qashiima jaabar lakkoofsi 5 gubbaan isaa gaarii keessi isaa hama afaaniin dhadhaa ta'e garaan dhagaa ta'e jechuudha amaara jechuudha yoo amaara beekuu feete afaaniin dhadhaa ta'e garaan dhagaa ta'e jechuudha akka amantaatti yoo fudhatte munaafiqa jechuudha munaafiqa akka amantaatti yoo fudhatte maal nama afaaniin gaarii ta'e garaadhaan hamaadha munaafiqa innal munaafiqiin fi darkil asfar minna rabbi biratti illee ibidda gama jalaa warra jiraatu jechuudha kanaafuu namni lakkoofsa 5 gaarii miti fakkeenyaaf Haile Sillaasee fudhadhu Haile Sillaasee wahuma takka qofaaf hin kabajaan wahuma takka qofaaf hayi ilma namaatii bar waa takka qofaaf hin kabaje maaliif yoo jette anaa xiqqaadhaa anaa baatii 7 dirree dhawaatirraa karaa hursoo deema jaambeete akkasitti dhaabanii gabbuusanii jechuudha masgiida laalee qarshii 100
Qarshii dhibba. Itoophiyaa. Akka gaama yeroo ammaatti doolaara dhibba akka jechuuti yeroo sanitti maallaqni akka ammaa kanaa miti. Doolaaraan walumaa keessa doolaara dhibba kanneen nama kana akkasii ka mootii kan nugusa qeebaluudhaaf akkasii hiriira mogaalameen haadhati yaara kan akkana jira nama keessa akkanuma dhufee qarshii torbanarra kaayee dabre jaan. Ajaa'iba bakka tana yeroon hiikkadhu ana amma bulchaa torbaffaatii waliin dhufee jechuudha yeroo ammaan tanaatitti. Isaa waliin shakkeemma. Ilmi ati beektaa manni moosaa kun beekaa itti fayyadamu jiramoo akkami? Guyyaa 23 dhalate Haile Sillaasee. 2 fi 3 meeqa? 5. 2 fi 3 5 jechuudha. 5dha. Shanedha. Sigaltee kun haqa 5dha. Namnummaan guyyaa 5 dhalate guyyaa 14 dhalate guyyaa 23 dhalate yoonii fi bulchaa ta'e. Takkaa'uu nama bakkuma dalagaa tun taane kun dantaa mataa isaatiif carraaqachuu jira beekuu qabda jechuudha. Bulchaa biyyaa taanaanoo maallaqni inni biyyaa booni qabe booda keenyutta. Kanuma isaati jechuudha. Kanuma ilmaan isaati jecha. Ilmaan isaa ta'a. Maaliif qashiima kajettu yoo taate qashiimummaa isaanii takka lakkoofsi 5 sammuu mataa isaan qabu taakka ji. Taakka. Reefuun tana nama 4. Nama 4 ka sammuu mataa isaa qabuun himee. Ammas akkasumatti namni 4 abal korrojeeffatanaa dabrinjaani namni 4 sammuu mataa isaan qabu. Fakkeenyaaf amma yoonii fi babbareeffachuu taate sirraa alaaleetuma babbareeffata malee sammuu isaatiin akkana bareedinni jee bareedina uumuu hin danda'u. Garuu sirraa alaaleeti lakka akkana bareeffatan jechi deebi'ee bareeffata malee mataa isaatiin sammuu mataa isaatiin fikiraa takka takkaa'u yaada tokko lafa kaa'uu hin danda'u. Namoonni kun lakkoofsa 5 lakkoofsa 3 torba. Fayyaanaa ta'e torba amma 3 godhe lakkoofsa kana. Lakkoofsa kun 5 3 fi torba. Tiraamp fudhadhumma. Tiraamp fudhadhu Jaamini Joobzaa walii galee bulchaa miti. Amatuma afur Ameerikaa bulchee arraan tana irraa bu'uu isaa inuma alhamdulillah jechuu qabaa'u. Bulchumaa hin qabu. Sila gonkumaa Oromoo hin qabu. Gonkumaa Tiraamp sila USA bulchuu hin qabu. Damiinaan reefus hin jeessan 5dha. Sigaltee taakka ji. Bashaarul Asad fudhadhu 5dha bulchuu hin qabu. Ka Suuriyaa kun. Ka Suuriyaa kun. Dammare. Biyya dammare. Sababaa namni tokko ka'ee barcuma mootummaatirra bahuu fi biyyi tun akkana ramiin taati. Sanuma ta'e Itoophiyaatti jechuudha. Sigaltee Mangistuu Hayilamaariyaam fudhadhu 5. Sigaltee shaasitti jechuudha dhuunfatti. Amma ilma Salmaan kana Mahamad Salmaan kana fudhadhu. Biyya tana Abdurrabboo kana Yemen. Ali Abdalla Saalaa booda inni edabbaanan Yemenuma gaduma gaggaragaltee sigaltee nama amma irra hin jirreen si fudha amma Rajab Erdogan oguu siin jaan lakkoofsa 7 inni lakkoofsa 3 lakkaa'ee jiramu jiru biyya isaa bareechee jiraami waan ajaa'iba isinitti ta'u namoonni akkanaa kun ikoonoomii warra guddisu yoo daldalan warra haalaan addunyaa kanarratti tujjaaru ta'uu isaaniiti. Namni bakkuma tana laala Turkii haalaan guddisee jira. Sigaltee bichitti tana waan hin beekneef Turkii gaduu bakka isaan tun itti mul'atu. Amma irra jiraami. Irra jiruun isinii maaba. Tiraampiin kalee irraa bu'e. Akkasuma akkasiin Mangistuu Hayilamaariyaam Gaadaafi jechuun nama Liibiyaa isa guddise. Akkasuma akkasiin dhorkaadha namoonni kun barcuma irratti dhiyaachuun. Ministeera Ikoonoomii ministeera maallaqaa fa'aa ta'uu qaban. Sigaltee warra biyya isaanii ikoonoomii guddisu ta'uu qaban malee bulchaa ta'uun dhorkaadha irratti. Malaammaltummaan ilmii kanarratti dalagamtus tanaaf. Namoonni irra guddaa addunyaa kanarratti bulchiinsa fedhan namoota afran gartee silaa dallaalaa. Kanaafuu Amaarri qashiimoonni jiru sammuu mataa isaan qabu faranjii irraa laallatee maalirraa laallatee waan san oofa biyya fuulduratti oofuu hin danda'u maaliif? Fikiraan takkaa'u yaadni biyya kana bulchuun isa keessa hin jirule.
keetu mattaa jennaan huriidha London dhaqee gaafii deebisaa sii fida. Karaa takkaan yoo ilaalle amata jaaraa takkaa fi walakkaadha. Jaaruma takka uumajii walakkaa kan ittiin hidhee jaaruma takka uumajii. Akka isaan fedhan Oromoon hin taaneef sila afaanis jijjiiratanii. Hin danda'anii Oromoo jechuun nama namaaf ajajamuu miti. Oromoo jechuun nama namaaf ajajamuu miti. Kanaafuu abbaan fedhee mudhii kuti mudhuma itti kutan malee shanee sagal hogganuu waan danda'amaatii miti. Jaaraa qawwee qofa rabbii haa dhiisuuf qawwee isaanii ammallee haa hidhatanii amaarri ammallee haa hidhatanii yoo amaarri uumaa isaanii beektaa yoonii fi qawwee harkaa hin qabaatin Adam akkam nagayaa siin jedha hamiilarra si bu'ee si sujuudu jira yoo qawwee harkaa qabaate qidam siin jedha hanganuma tasaa lameen tana ala hin jiru sammuu isaatiin dandeheetuma amaartichi tokko mee ana atahaddaa si galtee ana atahaddaa mee amaartichi tokko dhufee akka manaaf teenyu kanatti taa'ee mee wanta kaasee amansiisu Gondar malee bakki isaan danda'an jiru. Saayibuu fursaan jaarraa takka guutuu isaan dabre. Dabarte ammaas isin Oromoo taniin ajaa'ibu. Nama fi ajaa'ibullee rabbi nu godhini. Amaarri shaneen dhumte. Shanee yeroon isii dhumte. Amata dhibba tokko harkatan bal'ifatanii. Ittiin fayyadamu. Rabbi bal'isee tun badii teenya malee gaarumina isaatirraa himti badii teenya. Baalagummaa teenyaatutu asiin nu ga'e malee amaarri nama ta'ee takkaa'uu nama caaleetii miti. Amata dhibba harkate amata dhibba sanitti biyya tana jijjiiruu dadhabe ana yoo taate yoo ana na gaafatte dhugaa yoo na gaafatte namni hanga gartee wahuma takka hanga namni zarii waliin gaafanne amantaa waliin gaafanne biyyummaa waliin gaafanne ilmi namaa ganama hogguu waliin gabbee akkam bultan akkam ooltan waliin jechuu malee akka namni waa takka waliin gaafanne godhuu silaa hiree bal'oo harkatanii ture amma yooniif Tigree fudhatte amma bara 30 oliin harkanne garuu qabeenya Oromiyaadhaa waan danda'an Muslimaa Koomishin jedhanii uummata kaanii dhaabanii hawaasaaf isaa jirtu Muslimaa Koomishinii jira. Sanii achitti waan danda'an sassaammatanii biyya isaaniitti itti dabaramtee turtee bara waan danda'an sassaammatanii galan. Hariifoota maaliif fikiraa mataa isaanii qaban? Nuti Oromoonis afaaniin hin callisnu Finfinneen teenye jennaami warri afaan tanaa akkamiyyuu booruu namuu guyyaa qaba. Hotel Kalaayyaan hundaa'uu abeenyaan Oromoonis guyyaa qabdi. Guyyaa sayyoo asii fooqii ijaarre maal jedhan dhiyoo tana mallas seenaa himoota fooqiin turnu goommaatti gooteeti Tigraay geeffattaa hin jenne. Kanaafuu Oromoonis callisuu hin dandeenyu waan Finfinneen teenye jennuuf jecha waan danda'an hatatanii namni lakkoofsa jaha kun hanna kana qaba beekta. Namni lakkoofsa jaha waa hatu tana qaba. Waan danda'an haatanii saamanii biyya galan. Muslimaa Koomishinii sana hawaasaan godhan malee ittiin dalagan. Hawaasaa fi isaan jidduu dhaaban. Arra dhuguma isaaniiti arra saammachuun tasaaniiti isin Muslimaa Koomishinii achi ajabadhaatii taa'a. Egaa kun akkasumas ta'uu qabaa hedduu hasaaraniiru. Waan bareeda deebistee daawwattoota keenya egaa gaafii lammummaa haasofnee hanga amma bal'inaan irra haasawaa jira waan ta'eef akkuma isinuu koomentii nuuf hanitanitti bal'inaan irra haasawaa bal'ina dubbii tanaa nuuf dhiheessaa jettanii gaafii nu gootan irratti hundooneetti waan kana isin dhiyeessine gaafiin hedduu ta'aa fi asii gaditti qophii itti aantu irratti walitti qabannee dhiyaanna. Waan wajji turtaniif galatoomaa garuu irrina jiru koomentii nu barreessuun irraanfatina nu jajjabeessaa. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.